Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii barooftuu nagaan keessan bakka jirtan isin haa baay'atu jecha har'a mata dureen nuti waliin ilaallu 5.3 covalent bonding kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. We have thoroughly discussed that in order to become stable, atom of elements need to fulfill the octet rule. Egaa elementoon akkamitti stabilii akka isaan ta'an akkasumallee octet rule akkamitti akka isaan guutan jechuudha waliin ilaalleeti turre ionic compound keessatti jechuudha mata duree ionic compound keessatti. Except the noble gas, all the second row elements obey the octet rule either by gaining, losing or sharing electrons. Noble gasin alatti octet rule akkamiin guutu elementoonni jechuudha gaining, losing yookiin immoo sharing electron gochuudhaan kan isaan guutan jechuudha. Gain gochuudhaan fudhachuudhaan, loss gochuudhaan, kennuudhaan akkasumallee waliif firuudhaan kan isaan octet rule guutan. In the preceding section, we have seen how atoms become stable by losing and gaining electron. Yeroo darbe waliin ilaalleeti turre toopikii isa darbe keessatti jechuudha. Ionic compound keessatti stable akkamitti akka isaan ta'an jechuudha. Losing fi gaining gochuudhaan jechuudha. Electronii isaanii elementoon electronii isaanii losing yookiin immoo gaining gochuudhaan kan isaan stable ta'an jechuudha. In this section, we shall discuss the second type of bonding known as covalent bonding. Sectionii kana jalatti immoo yookiin toopikii kana jalatti second type bonding ilaalla. Innis eenyudha? Eenyuun beekama? Covalent bonding dhaan jechuudha. The Lewis dot formula of covalent molecules, polarity in covalent molecules, coordinate covalent bond and general property of covalent bond. Egaa isaan kana ilaalla jechuudha. Covalent bond toopikii kana jalatti isaan kana ilaalla jechuudha. The Lewis dot formula of covalent bond, polarity in covalent molecule, coordinate covalent bond and general property of covalent bond. Isaan kana tokkoon tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha toopikii kana jalatti. Formation of covalent bond. Uumamuu covalent bond. Activity 5.5 yeroo ilaallu gaaffii nu gaafatu jira. Gaaffii kanas gruppii uumaatii irratti discuss godhaadha. Isa irratti discuss gootan sanas present godhaadha kilaasii keessan keessatti. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? An ionic bond in an electrostatic attraction force between cationic and anionic species. Is there another way through which two non-metallic atomic form a bond? Egaa ionic bond keessatti cationic fi anionic kan wal harkisu jechuudha. Kana eenyuun wal harkisa? Electrostatic force dhaan kan inni wal harkisu jechuudha. Non-metallic keessatti immoo bondiin wal harkisu ni jira jedha. Non-metallic keessatti. Kana jechuun non-metalii fi meetaalii gidduuttidha. Ionic bond kan inni uumamu jechuudha. Ionic bondiin meetaalii fi non-meetaalii gidduutti. Garuu immoo non-meetaalii lamaan gidduutti kan uumamu bondiin jira jedha. Eeyyan ni jira. Fakkeenyaaf hidroojiinii ilaaluu dandeessu. Akkasumallee oksijiinii ilaaluu dandeessu. Kiloorinii illee ilaaluu dandeessu. Kiloorinii yoo ilaaltan non-meetaaliidha. Kilooriin 2 jettu kana jechuudha. Kana gidduutti bondiin uumamu non-meetaaliidha. Kanaafuu non-meetaalii gidduutti illee bondiin uumamaa jechuudha. Non-meetaalii lamaan gidduutti elementii non-meetaalii ta'an lamaan gidduutti maaltu ni uumama? Bondiin ni uumama. Innis ionic bond otoo hin taane maaltu uumama? Covalent bondiitu uumama jechuudha. Gaaffii lammaffaan what kind of a force hold the atoms together in compounds that are not ionic? Egaa ionic bondii keessatti humni electrostatic attraction force kan jedhamu
kaataayoonikii fi anaayonikiidha kan inni walitti qabu jechuudha. Akka isaan wal qabatan kan godhu. Garuu immoo aayonikii kan hin taane, aayonik boondii kan hin taane keessatti immoo kan uumamu humna maalidhaa jedha. Humna maal akka ta'e kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan how do the molecules molecuulonni kun akkamitti akka isaan foormi ta'an kan nu gaafatu hundasaa kan waliin ilaalu ta'a. Na hordofaa. A covalent bond consists of simultaneously attraction of two nuclear for one or more pair of electrons. In other words, a covalent bond is formed when two atoms share one or more electrons pair. Covalent bondiin kan inni uumamu hydrogen irraa ilaaluu dandeessu. Molecuulii hydrogen kanarraa jechuudha. Covalent bondii. Hydrogeniin ni jira. Hydrogeniin inni tokko elektiroonii tokko qaba. Inni tokkos illee akkasuma elektiroonii tokko kan inni qabu jechuudha. Naajin vaalaansi elektiroonii isaa tokko. Inni kunis akkasuma vaalaansi elektiroonii isaa tokko. Waanni istabil ta'uudhaaf maal ta'a? Lamaan isaanii waliif hiruu jechuudha. Inni kun elektiroonii kan isa kanaa fi elektiroonii kan isa kanaa fi kan isa kanaa maanni walitti dhufuudhaan boondii uumu jechuudha. Waliin join kan isaan wal godhan. Sana booda yeroo isaan waliin join wal godhan yeroo wal tuqan jechuudha. Yeroo wal qabatan maanni boondii uumamaa jechuudha. Boondiin isaan gidduutti uumamu kun immoo single boondiidha kan inni jedhamu. Molecuulii hydrogenii gidduutti boondiin immoo single boondiidha jechuudha as keessatti. Kanaafuu waan peerii jedhama gaa kun. Elektiroonii lamarraati kan inni uumame. Peeriin tokko elektiroonii meeqarraati kan inni uumame jechuudha. Kana hydrogenii kana waan peeriidha kan inni qabu. Waan peeriin kun immoo elektiroonii meeqa kan inni of keessaa qabu? Elektiroonii lama qabaa jechuudha. The electrons residing between the two nuclei are known as the bonding electrons. Maal jedhamee kan inni waamamu jechuudha? Bonding electrons jedhamee kan waamamu jechuudha. In this type of bond, each share electron will be counted by both atoms' valence shell in order to satisfy the octet rule based on the number of pair of a shared electron. The covalent bond formed can be classified into three. Egaa asirratti yoo ilaallu kiloorinii yoo ilaallu kiloorinii jechuudha. Molecuulii kiloorinii asirratti kilooriniin meeqa kan inni qabu? Kilooriniin jechuudha 7 kan inni qabu. Kanaafuu 1 2 3 4 5 6 isa asiitiin 7. Ishii kanaatiin 7. Inni kunillee akkasuma 1 2 3 4 5 6 ishii kanaatiin 7 jechuudha. Maal godhaa? Kiloorinii inni kun jechuudha. Kiloorinii inni kun 8 guutuuf maal godhaa? Elektiroonii ishii kana fudhata. Waliif qooduu jechuudha. Elektiroonii ishii kana fudhata. Akkasuma inni kunis 8 guutuuf 7 ture. 8 guutuuf maal godhaa? Elektiroonii ishii kan fayyadama? Kan isa kanaa fayyadama. Maanni inni kun kan isa kanaa jechuudha. 7 ture. Inni kun 7 ture. Isa kana faana yeroo lakkiifatu meeqa ta'a? 8 ta'a. Akkasuma immoo inni kunis jechuudha. Kiloorinii inni kunis 7 ture. Isa kana faana yeroo lakkiifatu meeqa ta'a? 8 ta'a. Maanni lamaan isaaniiyyuu elektiroonii sana sheer waliif godhanii jechuudha. Kanaafuu seera 8 guutan jechuudha. Maal ta'uudhaan? Elektiroonii waliif hiruudhaan seera 8 guutanii jechuudha. Molecuuliin
kiloorinii kanaa jechuudha. Kanaafuu based on the number of pair of shared electron, the covalent bond formed can be classified into 3. Egaa bondii inni uumu irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti kan inni qoodamu jechuudha. Single bondii, double bondii, triple bondii. Based on the number of pair of shared electron. Hammam kan isaan waliif share godhan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Hammam uumu bondii kan jedhu irratti hundaa'uudhaan waliif share yeroo godhan bondii uumu waan ta'eef jechuudha. Akkuma hydrogenii fi kiloonii irratti ilaalla jechuudha. Asirratti hydrogenii fi hydrogenii molecuulii hydrogenii gidduutti maaltu uumama? Single bondiitu uumama. Kan double bondii walumaan ilaalla. Akkasumallee kan triple bondiis double bondiin kan 2 qabudha. Triple bondiin immoo kan bondii 3 qabudha jechuudha. A single bond, one pair of electron is shared between the bond atoms. Egaa one pair kan qabu jechuudha. One pair immoo electronii 2 of keessaatti qaba jechuudha. One pair of electron is shared between the bonding atom. Kana jechuun hydrogenii fudhachuu dandeessu. Molecuulii hydrogenii. Hydrogenii fi hydrogenii fudhachuu dandeessu. Maani bondii walii godha jechuudha. Electroniin isaa maani yeroo electroniin kanaa fi kan isa kanaa yeroo wal join godhu bondiin uumama. Bondiin isheen uumamtu kun immoo one pairidha. One pair jedhamti. Pairii tokko jechuudha. Pairiin tokko electronii 2 kan of keessaa qabateeti jiru hydrogenii kana keessatti jechuudha. Molecuulii hydrogenii kana keessatti. Molecuulii hydrogenii keessa pairii meeqatu jira? Pairii tokkotu jira. Innis single bondiidha jechuudha. Bondii tokko kan isaan uuman. Double bond. The bond atom share 2 pair of electrons. Inni immoo 2 pair of electronidha. 2 pair of electron. Fakkeenya haala halluu bondii 2 kan uuman jechuudha. Double bondii kan uuman. Example haala halluu double bondii kan uuman jechuudha. Kun akkuma argitan oksijiinii fudhachuu dandeessu. Oksijiiniin baalaansii elektiroonii isaa meeqa? 6. Kun dootii isaa akkuma argitan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baalaansii elektiroonii isaa. Inni kunoo innis illee akkasuma 6dha jechuudha. Amma 6dha lamaan isaaniiyyuu inni kun 8 guutuuf meeqa isa barbaachisa? Elektiroonii 2 isa barbaachisa. Inni kunoo meeqa guutuuf? 8 guutuuf elektiroonii meeqa isa barbaachisa? 2 isa barbaachisa. Yeroo kana maal godhu? Inni kun elektiroonii 2 waan isa barbaachiseef eessaa fudhata? Isa kanarraa fudhata. Akkasuma inni kun immoo elektiroonii 2 isa barbaachisee jira 8 guutuuf. Eessarraa fudhata? Asirraa fudhata. Yeroo kana maal ta'a? Akkuma asirratti argitan ishiin kun dhufteet isa kana faana boondii uumti. Ishiin asii kun dootiin ishiin kun ishii kana faana boondii uumti. Sana booda maal ta'a? Kun 6 qaba ture. Isa asii kana faana yeroo lakkaawwatu meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Akkasuma inni kunis oksijiiniin kunis 6 qaba ture. Isa asii kana faana lamaan isa asii kana faana yeroo lakkaawwatu meeqa ta'a? 8 ta'a. Yeroo kana boondiin uumamu boondii 2dha jechuudha. Peerii 2dha. Peerii 2tu isaan gidduu jira. Yeroo kana boondii uumamu boondii 2dha. Kanaaf maal jennaan? Double bondii jennaan jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan. Itti aansuudhaan immoo triple bondii ilaalla. Triple bondiin innis peerii meeqa kan qabudha? Peerii 3 kan qabudha jechuudha. Triple bond, the bond atom share 3 pair of electrons. 3 pair of electrons. Fakkeenya isaa ilaaluu dandeenya. 3 pair of electrons.
asirratti naayitiroojiinii ilaaluu dandeessu. Naayitiroojiin moolekiyuulii jechuudha. Naayitiroojiiniin baalaansii elektiroonii isaa meeqa? 5dha. Baalaansii elektiroonii kan naayitiroojiinii 5 akkuma argitan asirratti. Egaa moolekiyuuliidhaan kan argamu naayitiroojiiniin jechuudha. Naayitiroojiin 2dhaan kan inni argamu. Kanaafuu naayitiroojiin 2dhaan waan argamuuf egaa asirratti baalaansii elektiroonii naayitiroojiinii meeqadha? 5. Akkuma argitan kun dootiin isaa meeqa? 5 jechuudha. Amma egaa inni kun 8 guutuuf meeqa isa barbaachisa? Elektiroonii meeqa isa barbaachisa? Elektiroonii 3 isa barbaachisa. Isa immoo eessarraa fayyadama? Ishii kanarraa fayyadama. Inni kunis akkasuma 8 guutuuf eessarraatti fayyadama? Inni immoo dabaree isaa immoo isa kanarraa fayyadama jechuudha. Yeroo kana asirratti boondii ishiin kun kana faana boondi gooti. Ishiin kun kana faana boondi gooti. Ishiin asii kun kana faana boondi gooti. Sana booda boondiin uumamu meeqadha? Boondii 3 ta'a jechuudha. Boondiin isaan gidduutti uumamu boondii 3 ta'a. Naayitiroojiinii moolekiyuulii naayitiroojiinii uumamu. Doot naayitiroojiinii asiin doot asiin immoo asiin isaan kana asiin kaa'uu dandeessu. As kaasuu as keessu. Meeqa qaba jennee inni tokko 5 qaba jenneerra. Akkuma argitan asirraa 1, 2, 3, 4, 5 qaba. 8 guutuuf egaa meeqa isa barbaachisa? 3 isa barbaachisa. 3 kana immoo eessarraa fudhata? Naayitiroojiinii isa kanarraa fudhata. Yeroo kana maal ta'a? Isa kana faana waliin jooyin wal godhaa jechuudha. Akkasuma inni kunis dabaree isaa isa kanarraa fayyadama jechuudha. Naayitiroojiinii isa kanarraa. Sana booda peerii uumu jechuudha. Peerii yeroo uuman boondii meeqatu uumama? Boondii 3tu uumama jechuudha. Boondii 3 kanaa immoo triple boondii jennaan jechuudha. Triple boondiin peerii 3 kan qabudha jechuudha. The general bond sharing more than one pair of electrons are called multiply covalent bond. Maal jennee waamna jechuudha. Tokkootii ol boondii yookiin peerii tokkootii ol kan qaban multiply covalent bond jennaan jechuudha. Amma naayitiroojiin moolekiyuulii irratti isa ilaalle maal jennaani? Maltiin covalent bond jennaani. Oksijiinii irrattis maal jennaani? Boondii sanaan melting covalent bond jennaan jechuudha. Covalent bonds occur between identical atoms or between different atoms whose difference in electronegativity is efficient to allow the transfer of electron to form ions. Covalent bondiin kan inni uumamu egaa atoomota wal fakkaatan gidduutti kan uumamu yookiin immoo atoomota garaagaraa gidduuttis uumamuu danda'a jechuudha. Atoomota garaagaraa lamaan gidduutti yeroo uumamu electronegativity garaagaraa ni qabaatu. Electronegativity garaagaraa haa qabaatan iyyuu malee akka ionic compoundii electronii transferring godhanii jechuudha. Electronegativity garaagaraa haa qabaatan iyyuu malee akka ionic compoundii electronii transfer gochuuf gahaa miti. Humni isaa gahaa miti jechuudha. Electron transfer gochuuf. Formation of single covalent bond. Uumama single covalent bond jechuudha. Let us consider the covalent bond in the hydrogen molecule. Hydrogen molecule covalent bond jechuudha. A hydrogen molecule is formed from 2 hydrogen atom. Hydrogen molecule kan inni irraa dhufe egaa atomii hydrogenii lamarraati kan inni dhufe. Each with one electron in its valence shell. Hydrogeniin egaa elektiroonii tokko kan inni qabu, innis valence shellii isaarra kan inni jiru jechuudha. Akkuma asirratti argitan hydrogenii
elektiroonii isaa meeqa? Tokkodha. Elektiroonii tokko ishee qabu sun akka maalitti fayyadama? Akka baalaansi elektirooniitti fayyadama jechuudha. The two hydrogen atoms are attracted to the same pair of electrons in the covalent bond. Egaa hydrogenii lamaan isaanii maal wal godhu? Wal harkisu jechuudha. Wal harkisuudhaan peerii uumu. Peerii covalent bondii uumu jechuudha. The bond is represented either as a pair of dots or as a solid line. Egaa bondii uumame sun bondii isaan lamaan gidduutti uumame, hydrogenii kana lamaan gidduutti uumame maaliin barreessuu dandeenya? Dootiidhaan barreessuu dandeenya. Akkuma asirratti argitan doot gochuu dandeenya yookiin immoo solid line gochuu dandeenya. Bifa kanaatiin jechuudha. Asirratti argitan. Each hydrogen atoms acquire a helium-like electron configuration. Such a type of bond is known as single bond. Egaa hydrogeniin jechuudha lamaan isaayyuu kan isa kanaas electron configuration kan eenyu fakkaata? Kan heliumii fakkaata. Heliumiin elektirooniin isaa meeqadha? 2dha. Baalaansi elektiroonii isaallee akkasuma 2dha jechuudha. Kanaafuu hydrogeniin inni kunis lamaan isaayyuu electron configuration kan helium fakkaata. Maaliif hydrogenii lamaan isaayyuu hydrogenii inni kun elektiroonii tokko qaba ture. Isa kana faana 2 lakkaawwata jechuudha. Inni kunis tokko qaba ture. Kan isaa kana faana 2 ta'a jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu 2tti lakkaawwatu jechuudha. Inni kun ishii kana meeqatti lakkaawwata? 2tti lakkaawwata. Inni kunis meeqatti lakkaawwata? Peerii kana lakkaawwata jechuudha. Waliif share godhan jechuudha. Kanaafuu electron configuration kan helium fakkaata. Bondiin kun egaa maal jedhameeti kan inni waamamu? Single bond jedhamuun kan inni waamamu. The alternative way of showing the above covalent bond forming would be following: hydrogen atom, two hydrogen atom midha kun asirratti akkuma argitan a hydrogen molecule. Egaa hydrogenii atomii hydrogenii lamarraati hydrogen molecule kan argannu. The alternative way of showing the above covalent bond formation would be following: two hydrogen atom, a hydrogen molecule. Egaa hydrogen moleculein atomii hydrogenii lamarraati kan inni dhufu jenneerra. Akkuma argitan hydrogen kun atomii hydrogeniiti, kunis atomii hydrogeniiti. Yeroo walitti dhufan gaa hydrogen molecule nu kennu. Hydrogen molecule gidduutti maal jira? Covalent bondii jira. Covalent bondiin sun immoo single bondiidha jechuudha. A share pair of electron. Elektiroonii waliif share godhan jechuudha. Figure 5.8 atomic diagram showing the formation of covalent bond in hydrogen molecule. Maal kan nutti agarsiisu? Covalent bondii hydrogen molecule keessatti uumamu jechuudha. Kan figuriin kun nutti agarsiisu. There exists an attraction force between the positively charged nucleus and negatively charged bonding electrons revolving around the nucleus. Figure 5.9. Asirraa akkuma argitan wal harkisatu jira. Wal harkisa eenyu nucleusii fi positive chargii fi kan negative chargii elektiroonii fi kan protonii jechuudha. Asitti protoniin positive waan ta'eef. The attractive force are equal in magnitude but opposite in sign. Maanni wal qixadha jechuudha. Magnitudeidhaan wal harkifni isaanii kun wal qixadha. Garuu opposite signidha. Each hydrogen nucleus attract both electrons and this is the basis of covalent bond
formation. Asirratti niikulasii kun lamaanuu elektiroonii ofitti harkisa jechuudha. Elektiroonii isaan kana. Inni kun gara isaatti, inni kunis gara isaatti. Kuni ta'uun isaa covalent bondiin akka uumamu godhaa jechuudha. The repulsive force between positively charged nucleus protects the nucleus from collision during covalent bond formation. Akkuma humni wal harkisa jiru, humni wal dhibus ni jira jechuudha. Humni wal dhibu immoo eenyuuf eenyu gidduuttidha? Niikulasii fi niikulasii isa kanaa fi niikulasii ishii kana jechuudha. Niikulasii lamaan gidduutti inni jira. Humni wal dhibu jechuudha. The two chlorine atoms in chlorine molecule are joined by a shared pair of electrons. Each chlorine atom contains 7 valence electrons in the valence shell and requires one more electron to form an argon-like electroconfiguration and become stable. Figure 5.10. Asirraa akkuma arginu fiigarii kanarraa kiloorinii atamii kiloorinii ni jira, inni kunis ni jira jechuudha. Kana jechuun walitti yeroo dabalamu maal nuu kennu? Kilooriin molekiilii nuu kennu. Asirratti egaa akkamitti nuu kennu? Asitti kilooriin atamiin ni jira. Baalaansi elektirooniin isaa meeqa? Baalaansi elektirooniin isaa 7. Kan isa kanaas 7. Electroconfigurationii kan argoonii fakkaachuuf elektiroonii meeqa isa barbaachisa? Elektiroonii tokko isa barbaachisa. Isa kanas jechuudha. Elektiroonii tokko kan isa barbaachisu, kan isa kanas elektiroonii tokko isa barbaachisa. Electroconfiguration kan argooniif fakkaachuuf. Argooniin maa inni? Baalaansi elektirooniin isaa 8dha jechuudha. Isa fakkaachuuf tokko tokko isa barbaachisa jechuudha. Kanaafuu maa inni maal godha jechuudha? 7 ni qaba. 8 guutuuf eessaa fudhata jechuudha? Inni kuni asii fudhata elektiroonii. Asii isa kanarraa fudhata. Guutummaatti fudhata otoo hin taane maal godha? Isa asii kana faana wal qabataa jechuudha. Sana booda 8 jechuudhaan lakkaawwataa jechuudha. Inni kunis akkasuma maal ta'a? 7 qaba. 8 guutuudhaaf maal godha? Elektiroonii kan isa kanaa fayyadama jechuudha. Kan isa kanaa fayyadama. Yeroo kana egaa peeriin uumamaa jechuudha. Peeriin uumamee boondiitu uumama yeroo kana. Peeriin uumame jechuun boondiin uumame jechuudha. Akkuma asirratti argitan boondiin uumameeti jira. Isaan lamaan gidduutti. The two chlorine atom achieve this if each chlorine atom contributes one electron to the bonding pair shared by the two atoms. The remaining 6 valence electrons of each chlorine atom are not involved in bond formation and are located around their respective atoms. Asirratti uumama boondii kana keessatti jechuudha. Boondii asitti singil boondiitu uumame. Singil boondiitu uumame jechuudha. Isaan kana gidduutti. Yeroo kana asii inni kun kan inni qabu ture 7 qaba ture. Asii ishiin kun gaa ishiin tokko asii kun asii ishii kana faana wal qabatteetti. Warreen hafan warreen peeriin taane elektirooniin jooyiniin hin goone jechuudha. Warreen peeriin hin taane meeqa tafe? 6 tafe. Elektiroonii tokko qofa bichaadha kan isa atoomii kabiroo faana kan atoomii kiloorinii kabiroo faana kan wal jooyin godhan jechuudha. Kan peerii uume jechuudha. Tokko qofadha. Warreen hafan immoo meeqa? 6. Warreen hafan 6 kun maanni formeeshinii boondii kanaaf gahee hin qaban jechuudha. Bakkuma isaaniiti kan isaan turan. Bakkuma dura turan sun erga peeriin kun uumame achuma turu jechuudha. Kun akkuma argitan. Isaan kun maaliin godhani? Gahee hin qaban jechuudha. Uumamuu boondii kanaatiif. Uumamuu peerii kanaatiif
gahee hin qaban. This valence electron normally show as pair of electrons are commonly known as non-bonding electrons, lone pair electrons, or unshared electron pairs. Maal jedhamanii waamamu? Warreen jahan kun jechuudha. Isaan kun jechuudha. Warreen pair hin goone yookiin warreen join hin goone maal jedhamanii waamamu? Non-bonding electron jechuu dandeessu. Yookiin immoo lone pair electron jechuu dandeessu. Kan biroo immoo unshared electron pair jechuu dandeessu. Atomic diagram showing formation of chlorine molecule. Chlorine molecule akkamitti kan isaan uumaman kan jedhu agarsiisa jechuudha diagramiin kun. Single covalent bond can also occur between two different atoms. Single covalent bondiin eenyu gidduutti uumamuu danda'a jechuudha. Different atoms gidduutti uumamuu danda'a. For example, hydrogen sulfide gidduutti maaltu uumama? Single covalent bondiitu uumama. Is formed when two hydrogen each share their valence shell electron to one sulfur atom. Sulfur is group 6 elements, group 6A elements, and it has 6 valence electron. Sulfur inga groupii jaha waan ta'eef valence electron isaa jaha jechuudha. Asirratti maal jedha? Is formed when two hydrogen jedha. Hydrogen lamaan each share their valence shell. Hydrogen lamaan isaaniiyyuu valence shell isaa share godhuuf jechuudha. Valence shell isaa. Sulfuriin immoo valence electron isaa meeqadha? Jahadha. In order to fill its outermost shell with 8 electrons. Egaa sulfuriin jechuudha 8 guutuuf egaa elektiroonii 2 isa barbaachisa. Elektiroonii 2 sunis eenyurraati kan inni share godhatu? Hydrogenii irraati. Hydrogen immoo meeqadha? 2 kun akkuma asirratti argitan. Hydrogen lamaan irraa share godhatee maal godha? 8 guuta jechuudha. The two hydrogen will have an electron configuration similar to that of helium, which make them stable enough, whereas the sulfur atom will attain the electron configuration of argon that like the two hydrogen will have an electron configuration similar to that of helium, which make them stable enough, whereas the sulfur atom will attain the electron configuration of argon that make it stable. Asirratti hydrogen jechuudha. Electron configuration eenyu faana wal fakkaata? Kan helium faana wal fakkaata. Sulfuriin immoo kan eenyu faana wal fakkaata? Electron configuration kan argon faana. Electron configuration argon valence electron isaa meeqadha? 8. Kan helium immoo meeqadha? 2dha jechuudha. Kanaafuu hydrogen yeroo ilaaltan asii ishii kana faana lakkeewwata jechuudha. 2 asii hydrogen inni kunis illee akkasuma 2. Sulfur yeroo ilaalu immoo 1 2 3 4 5 6 7 8 kan inni qabu jechuudha. Dootii meeqa qaba? 8 qaba. Kan hydrogenii faana lakkaawwata jechuudha. Share waliif godhan, waliif hiran. Ifadha jedhee yaada. Egaa barnoota haga ammaatti baranne keessaa bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Anillee viidiyoo kabiroolee isiniifan dalaga jechuudha.